Waa baay'ee dubbannaa bishaan tofaan nu jiratte qurxummiin. Kabajaan si faana sa'uufin ol galee erga nagashitee kabajaan haasa'e. Waan beektaa waa'ee macaafa qulqulluu si jammar. Maalidha? Maaltu miira keessa kan seenseessa? Waan wedduu caalu Umurii dubbisaa waggaa jirtani? 18 miti macaafni qulqulluun eenyumaafuu mala. Ittiin jireenya waan ta'eef. Lalu namni digdama gadi dubbisuun baay'ee ulfaataadha. Sanuu namni hin heerumin yoo dubbisen ta'u baay'ee ulfaataadha. Abbaa jillaaquu bartee jillaaqee ayyee. Tirfiin dubbadha. Kan afaanii bahutu nama ajeessadha macaafni qulqulluun afaan Ani qofa. mee ani ni dhageeffadhaa ijoomee isiin jirtu. Ayyee wedduu caaluudha Yerusaalem? Kanaan dursi wajjin dubbadheera waa'ee macaafa kanaa irra deebii isin barbaadu. Isatu waan arge dubbataa raayyuu si'a lama ofirraa deebiseen sadaffaa irratti galegin macaafa Okkee qulqulluu waan biraa kanatu dubbadhu ijoollee waan biraa xiqqoo haasa'uu dubbisuu barbaade. qabduun balleessa minaamin jedhe. Aan kanaan dura siif hiikee jira. Okkee Dura gaaffii qabda amma. eeyyen. Miira keessaa bahe yoo gaaffii qabaatte gaaffii gaafadhu yookaan wanna jedhe. Nama biraatiif carraa kenna. Hayyee si gaafadha naa deebista. Okkee. Allahan jalqaba eessan nama uume. Dhaquu barbaaddamoo achitti galuu barbaadde? Baruu barbaade malee maal ajinna Waan bu'aa qabu waan si aqiidaara si fayyidu gaafadhu. Maal na Nuti fayyadu wagguu maal? gaafadhaa jennu jarrii wanni gaafattu ani yeroo takka na dhageeffadhu ka. Nuti wanni wagguu gaafannu waan baay'ina anuma wedduu caalu keessaa wanni an baasee kana gaafadhu siin jedheef sababni isaa beektee nuti xiyyeeffannaan keenya macaafa kana dadhabaa gochuu yookaan jabeessuudhaa miti. Nuti waan bu'aa qabu laal bu'uurarraa dha'ineeti bu'uurarraa fakkeenyaaf yeroo baay'ee nuti Yesuus waaqamoo waaqaa miti wallaallee miti. Beekaatiin akkas goona sababni isaadha bu'uurarraa gaafanna. Bakka fayyinni irraa argamu bakka xiqqoo si jijjiiramni irratti dhufu. Amma rabbiin eessatti nama uume asitti nama uume achitti nama uumeen bu'aa maal siif qaba? Inni kun bu'aa siif qabu bu'uura irraa gaafadhu mi? Akkaataa musliimni itti amanuu irraa bu'uura isaa irraa gaafadhu. Bu'uura bariiti achi boodaan ammoo suutaan ol ba'aa akkasitti deeman. Yoo bu'uura irraa hin kaafne wanni tokko bu'aa hin qabaatu. Isin wanni kiristaana fashaalsee isa kana bara. Ijoollee kiristaanaa baay'inni isaaniidha wanni irratti xiyyeeffatan. Nabi Muhammad dubartii meeqa fuudhan? Nabi Muhammad maaliif Aishaa fuudhan? Nabi Muhammad maaliif akkana lolan? Nabi Muhammad akkana godhan? Dabalataan Quraanni akkana jedhe Musee, Quraanni akkana jedhe Aadam. Isa kanaa miti. Bu'uurri isaadha jala kanaa ol ka'a. Jala kanaa yoo hin tole namoonni tokko illee hin tole. Ati faayidaa yoo argachuu baatte isa san gaafadhu. Yoo sitti tole. Addunyaa kana irratti gaaffiin dogoggoraan hin jiru deebii dogoggoraa jira malee galatoome waan fedha keetti ta'uun gaafadhatu hin taane waan anatti gaaffii ta'e gaafachuun illee ani mirgi kiyyadha yoo naa eegdee jechuudha dubbachuudhaaf erga naa heeyyamte jechuudha malee akkasi gaafadhu waan gaaffiin itti gaafachuuf ani quraanuma dubbisee malee ani waan takkitti namarraallee waa takka fuudhee ookaawoo waan biraa fi miti akkuma jette quraana laaffisuu jabeessuu illee mitan illeen garuu quraanarraa waan dubbisee gaafachuu barbaadeeti. Obeet iddoo kasii nama uumee ookaawoo lakkii jedhe gara biraa gaaffii qabaatte gaafadhu jechuudha. Rabbii kiyyan galateeffadha wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiin. Nuti nu biratti waan tokko bu'uurri ergama rakkoon qabaatin mataan rakkoon qabaatu abadan. Rakkoon nama simbira bu'uurarra jirti. Bakka bu'uurarra taasifna bu'uura amantii kiristaanaa hundeelee amantii kiristaanaa irratti. Nu biratti alhamdulillah bu'uurri tokkollee isaalleen kan mormamu hin jiru. Ka kiristaanni mormuu danda'u hin jiru. Bu'uurri hundeeleen islaamummaa hundeeleen amantiidha. Tokko isaa kan mormu hin jiru kiristaanni mormuu danda'u hin jiru. Garuu hundeelee torban kiristaanaadha kan jedhaman kan baay'inni kiristaanaatti amanu sun guutuun isaadha diigamaadha. Hundi isaadha mormamaadha. Hunduma isaa mormina nuti. Ammas ammoo tokko isaatii irra dhufneeti irratti haasofna nuti. Isa san irra naannofna asuma irra naannofna. Ayyee itti fuufama gaaffii kan kee. Kanuma kamu gaafachuu barbaaddisa itti fuuf. Eeyyeesuma ammaa kana naa deebisoo lakkii kana dhiisii jettee immoo lakkii kana deebisaa hin danda'u jettee immoo nan biraatti darba rakkoon qabu. Handhuura kiristaanummaa too beektee immoo keessaa baata islaamummaa kee. Gaafadhu siin jechuun jira. Isuma ammaa naa deebise jechuudha iddoo itti Allahan eessatti nama uume. Maal jette gaaffii ati gaafatte maal jette mee? Gaaffii koo yoo ta'u bariin nagantee chaa ol ta'e Allahan jalqaba eessatti nama uumeen jedhe. Ana nageellee meexamaa jedhan magaalaa xiqqoo takka na uume. Si ammoo eessatti akkasii uume hin beeku. Laatiin dhalatte malee hin uumamne bar.
Ilma Akka yaada kiyya quraanaa immoo kanaa jiddatti deebisi. uume. Abdul Fattah kanallee bakka hojiitti uume. Maal quraana qaba barbaachisaa kana eessatti nama uume naan jette eessatti nama uume maal nama baay'ee uumamee jira nama uumame bakka dhalate sanitti uume kaa. No, nuti hin dhalanne. Maal taate yaa obboleessa kee? Nuti hin dhalanne malee uumama jalqabaa si gaafachuu jira. Hin Nu hin dhalanne dhalanne bar. akkamitti argamte re? Nuti dhalootadha malee uumama miti bar nuti. Jechuun nuti warra dhalateedha malee uumama miti. Kan uumame waa Allahan jalqaba eessan nama uume. Iddoo Uumame. akkanaa naan jedhe. Yoo dadhabde immoo lakkii jedhe. Maal taate reega qabdaati. Ati hin dhaladhe malee namni dhalate guutuun isaatu bada uumamaadha. Akkamittiin uumamnee jetta isaa hin dhaladhe malee uumamnee maaliidha isa? Lakkii fakkeenyaaf amma uumame yeroo jedhamu wanta tokko wanta argamsiiste tokko jechuudha. Wanta uumte harka keetiin jechuudha. Amma nuti hin dhalanne baasoo kun beekamaadha. Kan uumame jalqaba akka macaafni qulqulluu jedhutti Addaamii fi Hewaanii horaa Baay'isawee jetta saniyyuu baay'isawee baay'ee. iyyuu bira geessee qaata. Abshir beekaa ana malee Qaata jiru baay'isawee bira iyyuu geessee deebisi. baay'isawee sanuu gadmaa dhaabdee nuti dubbachuu jirtaasa. Nuti uumaa rabbiiti bar. Si galtee garaa haadha Ayyee koo keessatti na uumtee jedhaami Ayyee wanna daawwitu. ati uumaa jalqabaati. Ishi okkee na rakkoon tokko hin jirtu. Ati uumaa jalqabaati. Addaamiin eessatti rabbiin uumee jedhe akkasi gaafadhu. Nama Rakkoon eessatti rabbiin qabu. uumee jedhe. Jechuun Addaamiin quraanuma keerraa ragaa sii eessatti kenna waan ati uumee jedhe. dubbataa jirtu Addaamiin beekaatu kophaatti beektaa gaafadhu hojii malee dabda malee. Ishi addaamuma itti uume wallahan jalqaba rakkoon hin jirtu. nama gaafachuu hin beekne akkamsi goona isaa yaa mucaa gaafachuu man beektu laal. Itti deebii Namni wallaalaa gaafachuu yoo siin tolche malee deebiin siin deebifamaaf. jedhi wallaalaa akkuma isaatti hin deebistu Maal an yeroo deebii rakkoo wallaalasitu nama eessatti rabbiin uumee naan jetta akkanatti hin gaafatamu. Aadaamiin eessatti rabbiin uumee jedhe. Akkas jedhime. quraana keerraa dubbiseensi gaafachaa raabiyaan amma eessatti Allahan eessatti nama uume ishee okkee nama eessatti uume dhallaan. Naman jedhi nama hogguu jettu anillee namaati. Addaam jedhi Aadam jedhi. Akkana gaafadhume. Akkasii ta'utti si gaafadhaa ishee Aadamiin eessatti uume ishee rakkoon hin jirtu akkuma sii taatutti ishee. Lakki akkanaa ta'uu miti xayyib. Ati nama yoo jette ani si deebii barsii deebisee nama yoo jette namni baay'ee anuu nama. Anuu bakka itti rabbiin bakkuma itti dhaadhadhe sanii na uume. Garaa haadha koo keessatti na uume. Isa kana yoo baante nama jechuun isa kana. Nama kamiin baantaati? Nama eenyuun baantaa? Maalii fakkeenyaaf amma ati haadha kee fi abbaa kee gidduudha dhalatte mi? Dakkibboo. Rabbitu garaa haadha koo keessa na uume malee rabbitu garaa haadha koo keessatti na uume. Malee dhalannee Sama jechuudha. kati Hin uumamte malee dhalannee jechuudha. atilleen akkasuma namni kamuyyuu Aannan yaa dhalatte. mucaa rabbiin Kan garaa uumame haadha osoo hin keessa ta'in nama erga uumeen uumamni booda koo jalqabaa Addaamii namni fi Hewaanii. dhalata. Hin dhageesse dhaga'u jira. Yaa mucaa nana waan siin jedhe erga uumamteen booda dhalatte ati. Dhalachuu jechuun qaama keessaa gad bahu jechuudha. Dhalachuu jechuun qaama keessaa gad bahu jechuudha. Uumamtee kaatee dhalatte ati. Garaa keessatti rabbiin si uumee ka'ee achi keessa dhalatte. Kan dhalatte jedhamtu gaafa haati kan kee ciniinsifattu gaafa haati kan kee haadha kan kee keessa gad baatu san dhalatte jedhama. Ati dura uumamtee jennaan waan uumame tokkotu garaa haadhaa keessa gad ba'e. Dhalachuu jechuun waan yeroo san ta'edha. Malee ati uumamtuudha. Anillee uumamaadha. Rabbiin garaa haadhaa keessatti nu uumee ka'ee achi keessaa gaafa dhalannu san rabbiin nu dhalachiisedha. Akka kanatti hubadhu. Osoo uumamin dhalatamu ati. Rakkoon qabu ishee. Taate rakkoon qabu. Fakkeenyaaf amma uumame yeroo jedhamu Addaamiif mala nuti hin dhalanne jechuu kiyya maalirra barbaadeen fakkeenyaaf isa biyyoorraa uumee jedha waan ta'eef. Nuyi immoo dhalachuutu nuuf fitaa rakkoon qabu isa kana akkuma itti deemtutti ishee sitti uume adamumaan rakkoon hin jirtu. Naaf deebisu. Aadamiin eessatti uumee tayyib gaariidha. Jannata keessatti uume. Jannata keessatti uume mee fakkeenyaaf ragaa naa fidiiti iddoo biraas immoo si kenna naa dubbifta. Jannata keessatti uumuu isaa himme. Okay, tamam. Hayyee. Suuraa lammaffaa irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa dubbatu Nabiyyallaahi Aadamiin alayhi salaam malaayikaadhaan isaaf sujuudaa jennee jedhee ka'eeti. San boodaan ammoo aata 60 wayii irratti way sii baasee sii dubbisaa akka sirriitti sii galtuuf. Arabifanii hubattaa? Maal hubatte Arabifa maal hubatte miti jedhu. Jedhi ani Oromoodha. Oromoodhaan naa hiike. Iddoo sanatti miita'u. Ati Oromoodha? Okay. Hayyee Oromoo.
Hayyee yaa Oromoo. Hayyee akkana jedhaan suuraa lammaffaa 34 jaatamii miti. Yeroo nuti malaa'ikootaan Aadamiif sujuuda godhaa jennes yaadadhu ibliisa malee isaan sujuuda godhan inni ni didee boones kaafiroota irraas ta'ee jedha ibliisni jechuudha. Erga sanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedheen lakkoofsa 35 irratti jechuudha ni jennesedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Yaa Aadam atii fi haati manaa kee jannata keessa jiraadha ishee irraa bal'oo haala taateen iddoo feeten nyaadha mukattii kanatti ammoo hin dhiyaatina. Yoos miidhaa hojjettoota irraa taatuu jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti dubbatee jedha. Siigaltee haadha manaa kan keetii fi akkasumallee atilleen as keessatti jiraadha bashannanaa jiraadha jedheeni Rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti dubbatee jedha. Jannata keessatti uume jedhamoo achi keessa jiraadha reen? Bakkuma isaan itti uume sanii jiraadha jedheen. Asitti amma keessa jiraadha jannata keessa jiraadha jedheen immoo jannata keessa isaan uume lafa kaa'an fakkii hamma iddoon itti uume jedhee. Bakkuma isaan uume sanitti akkuma siimaa jirutti jannata keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan uume achuma jiraadha jedheen. Isa kana ammoo yoo barbaade hadiisni ni ibsa. Hadiisni sirriitti ni ibsa. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo takka hin jarjariin jira. Rakkoon hin jiru. Hadiisa tammoo Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam isa kana sirriitti ibsanii jiran. لما سور الله آدم في الجنة أيوة شكرا لما سور الله آدم في الجنة وقو ربي سبحانه وتعالى آدمين جنة كيست ومجد النبي ربي عليه الصلاة والسلام كذا يعني دبتن جنة كيست ومجد يعني دبتن سانتو دبته مو الله تو جنة كيتن ما وميره دبته يا مجامل تاتنجا متان كان كذا سانتو دبته مو نتبر القرآن اللي حديث نبي محمد الرانو تلوفا والكيسن بتبتن كاتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وان سان دبتني القرآن اللي نبي محمد مرة نتلوفه حديث اللي نبي محمد مرة عليه الصلاة والسلام نتلوفه نمو توك جابر جتشوف نمو توك جرا نتلوفه القرآن اللي إسانو مرة حديث اللي نبي محمد مرة عليه الصلاة والسلام إسان تجري مو من أمين إنجرين هندي ساتو نبي محمد عليه الصلاة والسلام إني أوتيت القرآن ومثله معه جاء القرآن اللي كنمي فكاتا إسان لوجين كنمي جدا ربي سبحانه القرآن تبغى تاني تمنتني الدعاء ما كانت دي الله جل جلاله والكيس نوفين قرتو وانا كان سيفين يجمع سيقلتي والكيس نوفين أكيس إنجيل أكا أن سينجيل كانت تكأبي جبيسي قرآن اللي حديث اللي نتجيك ساتو التمن قرآن اللي حديث اللي توكو ساتو مرمن هند ساتو التمن كن جيش ربي سبحانه وتعالى كن اللي نبي محمد وفر رنفوني ربي تتبعيسي إنان دبتن قرآن كان هي كنوف برسي صدركاتو كفرة نبي محمد أكيس تكبر ولي قد نوفين ركون قبو أتمو فكينيا فما كريستاني وانا لوقاس ebalu jedheetu kita namoota garagaraa irraa kakumoo fa kakuwaara jedhe qabataami nu akkasittuun qabannu namu tokkicharraa waan dhufeedha wanni kun nabi Muhammad irraa alayhi salaam waan dhufe akkasitti qabi olii gadi nuufin tamaam لا نوفني تجمر نوفني قرآن تبوي تاني أمانتون فين جري مانا أنا ولي قرين نوفني سمة ولي قد أقارا مانا أنا ولي قرين نوفني دمو حديث رتي ساتو قرآن رتي ساتو الله جنة كتنا ما أمير إن دبانة كنا برا كوتي دربي يوجرات مو نافد يون جرت مو كنا برا كوتي دربي راكون كابو محمد سرها دبتني الله هون اللي ما تسايو دبتني واي كاسينجر يا مجا أكسينجر يا مجا نانا waan gootu ati yeroo gaafattu asiin dura illee sima gorsaatu dhibbarra keesseen haasa'in ati camal taate naga qabda dhibbarra of keesseen haasa'in waan si gaafadhe qofa naa deebisuu buusi malee akkanatti haasa'anii akkana na wajjin akkanatti haasa'in wagguu sitti haasa'u jira hadiisaan sitti haasa'u jira quraanaan sitti haasa'u jira ofirra keessee ati immoo hin jiru naan jetta haasa'u jira naga qabda mataan kan kee nagaadha hayyee suuraa 90 hayata furnaa baasime ishi rakkoon qabu bira kutiiti maal taate sana naga qabda jedhe anoo yeroo hundaa'u nagaanan qaba nagaan koo guutuudha sanagaana kenneef Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u bara baraan akka gootu suuraa 90 hayata nagama ofeeyyoon qabu nagama si kennaa miti itti fufeetu rakkoon qabu nagaa keenyaaf satee Yesuusiif galannaa ta'u malee dabalee suuraa 90 hayata afurnaa innu nagaan qabuti Yesuusin nagaa nu kenneen jedhin innu nagaan qabuun jedhe rakkoon qabu guyyaa tokko nagaa kee fuudha innu yaaf shirati ammayyuu nagaa isaaf jiraataa hartaa matummaanu maal nagaa anaa miti ka dubbatu jiru bari isa ofii isaati ani nagaa fiduudhaaf hin dhufne baxaabbatu dhufee jedhe ka dubbate isa osoo nagaa qabaate akkamitti sila akkamitti du'a akkamitti namni rarraasa akkasiin jetteni dhugaa rabbii biyya lafaatti hin farachiisa maarri nagaa naa kenne homaa jettee na biratti hin dubbatin ati biyya lafaatti ammayyuu nagaa fiduu dhufe toon ta'in firdiitti kennuudhaaf dhufe ammallee itti kenna guyyaadhuma
Isa kanas deebi'e maal nagaa kamiin si buuse ofii isaatii namni qabeera irraa si'ati nagaa qabaana biyya lafaa jedheen jedhe biyya lafaan kan isa gad darbatameeti. Biyya lafaa jedhe malee anaan hin jenne biyya lafaa jedhe. ofiiyyuu Isa kanatti deebi'e akkasiin jechuu osoo hin taane ofii isaatii iyyuu yeroo takka haya yeroo akkasitti dubbate bal'aadhaa miti. Ofii isaatii namni rarraafame osoo boohu osoo mimmaan jigsu osoo dafqi isarraa yaa'u osoo muddamu namni du'e jettu ati rakkoon qabu. nagaa naa kenna jettee irraa eeggachuun fafa kun si galtee Haa ta'u maaliif jennaan inni ofii isaatii iyyuu nagaa iyyuu ofiin kennine boohaa ture hinqamaa ture. eeyyee rakkoon qabu. Haa ta'u. Emotion hin ta'u no abshir. Ayyee itti fufee rakkoon qabu akkas jedhee. Waan godhaniif hin beekan dhiisiif yaabba. Waan jecha artuuf hin beektu. Jedheeti isaa Kun argite amma waa abbaa kadhata argite. eeyyee rakkoon qabu. Ani silaarra siif haadhiisu hin jedhu ture too Yesuus irraan barre ta'e. Silaan akkuma keessan seefii fudheen gara isinitti fiigaam. Maal nama dhiisuu dhiisuu danda'e nama dhiise jedha sila abbaa kadhachuu jira waan hin qabne kadhachuu jira itti fufeeti. Gaafii kan keetti fufee mutaame. Suuraa 90 hayata furnaa dubbisi rakkoon hin jiru. Dubbisati. Jadi afaan jalqabaa bu'e sanaan dubbisii gadi naa hiiki. Dubbisi kaati maal taate isaa ati kama taateen dubbisati rakkoon qabuuti. Ani immoo dubbisee duusi gaafata haraami. Yoom dubbistee ati akkanuma dubbatte malee suuraa kana naa dubbisette malee dhugumatti nuti nama cinqii keessatti uumnee jedhe. Allahan jannata keetti nama uume jennee jala jalqabaa. Ammoo mositti moomoo cinqii keessatti uume jedhe. Duruma addaan sii baasiin jedhee bara. Waan aadamiiti na gaafatte dura ka aadamii sii deebise kun ammoo waan biraati. Ka akka amma kun ammoo nama jedha malee aadamiin jedhu. Nama jechuun anallee sillee nama hunda qaban. Okay, shira kongo haye. Cinqii keessatti uume Allah nama. Atu cinqamu jirtaami biyya Arabaa baatee kun akkana madaamiin olii gasin ooftu. Mataa hidhattee olii gadi hin deemtu maal cinqaan kana olii maaltu jira? Haa ooftu si akkasuma haa ooftu rakkoon hin jiru. Cinqii keessatti uume Allah hin jedhe nama. Cinqaa kana olii dheessaa bitaati biyya baatee maatii kan kee biraa baatee biyya Arabaa osoo jirtu cinqaa keessatti rabbiin nama uume jettaasa. Ilmi namaa kamuu kan hin cinqabnee jira. Waan kan godhis kan qofa si gaafataa hin jiru ani quraana irraan si gaafataara. Maaliif safuudha gooftaaf yoo nama tuqxan malee deebii namaa deebisuu hin dandeessanii. Ayyaa qabaadhee hojjetachuu godhaaf galanni waaqa haa ta'u. Lakki akkasii fide Yerusaalem teenya bar gaafii kan kee dura jaabsisa si galte. Rabbiin nama cinqaa keessatti uumee naan jettu osoo argitumu osoo ilma namaa kan akkatti jiraatu osoo argitumu isa fakkeenyaaf osoo hin dhalin dura fuudhu malee jedha. Fuudhu malee jiruun jiraantu hin guutamtu. Gaafa fuudhee jedhellee ammallee mataan na dhukkubee jaartii wajjin ilmoo gaafa argate mataan dhukkubee ilmoo wajjin gaafa dulloomeetiin jedhe rakkoo hin rakkataa gaafa daa'imummaadhaa hin rakkataa mukaadha akkatti bu'aa. Ilmi namaadhaa yeroo hundumaa rakkoo wajjin cinqaa wajjin walitti qabatee deema jireenya isaa jiruu duniyaa irratti jechuudha. Kan Rabbiin dubbataan jiru ilma namaadhaa cinqaa keessatti uumnee jedhee kan Rabbiin subhaanahu wa ta'aala dubbatu isa kana. Mee waan asitti dubbadhu atamma yoo nani mataa si gaafadhe miila natti himta yoo miila si gaafadhe immoo dhaqxee garaa natti himta amma kallattiidhaan Allaahun dura jannata keetti nama uume rakkoon qabu addaamis haa ta'u abba fedhellee haa ta'u asitti garuu Allahan cinqii keessatti nama uume jedha Allahan cinqii keessatti nama uume hin jedhe. Cinqii keessatti nama uume siin jechuu jira bara cinqii keessatti uume jechuuni cinqii keessatti uume jechuun bari ati mataan kan kenna cinqii keessa uumame. Fakkiin qabiin ana Allaahun na uumne. Maal nama jedhame ati namaa miti moo ati gurguudha moo Allahan na uumne na dhugaa waaqa jiraata Allahun na uumne na. Amma sakkeenyaaf Allahun Esumatti uume esumatti shirkii dareeyde malee esumatti uume ati. Esumatti uume. Ana miti Allahaati ati jettu tunne abookeeyyuun uumuuti yoo anaan nan uumneeti meesa kana isisuma naa uumu rakkoon hin jirtu. Yaa mucaa na gaafachuu jirta moo arrabaaf dhuftee intalaan nan. Laa naa deebisi kana nan uumne nan sattu si uume naa ijaarta nan uumne ana. Nama uumee jechuun jira maal si deemina kana ol mee amma dubbannee geessine maal si deemina kana ol. Okay maaliif cinqii keessa nama uume. Maaliif? Maaliif? Aangoo qabeessa waan ta'eef hin gaafatamu laa yus'alu ammaa yaf'alu wa hum yus'aluun waan dalagurraa hin gaafatamu rabbiin ogummaa isaatiif. Eesh waan hin dalagurraa hin gaafatamu situ jedhe moo siturraa jedhe?
ربي تجيلا وفي ساتي جيلا قرآن كيس دبتها جيلا سورة دي دمي أيه تكفارت لا يسأل عما يفعل سورة دي دمي سورة أيوة دي دمي أفرفا كيست دي دمي لما فا كيست يجو وأن دلقير ربي سبحانه وتعالى هنقافت إنما تقافت أمامي ربي تنما ممي قافت وان أمامي ما فكنا قوتي ربي نجيلا أدب أبو لأني كون ممي دون تجرو نابا سيارة كسانا وانا قد أوراني نمني ننغافة أوكي كان جرو تمام مني أوكي تمام أكسد دي قافت صدركا يوم أتي أنيون تاتي جنان ربي سبحانه وتعالى قافت يا مجاتي أنيو داتي ما أنيو جدمتا يا ممتا ربي سبحانه وتعالى ما نعم كان قوتي بلا قولي سيتي على ببان كيتو وبوليزا كان كيتو قافت شوندن دي سماد إسلام ما قبتت تمام نندن دا غافتشو سريسو يون دبويو اندندس غنا توكو ما فان توكوني غافتا إن يرى شاء الله شهادة قبتي قلتي أيتور مال جدا إني وان دلقوا رنقافتم الله سبحانه وتعالى وان دلقوا رنقافتم إسان موني قافتم وجدا أقول جرتامي كم مسراه آيتمي له قد أي بساتا تيكم النسو فطرتو تشغن يتيك له أقول جرتا آيتمي كا أرغان جرو سنكير راندي ممسيس دقدامي سدي آيتا دي دمي سدي ست مدة باي بيبن كاميرا كسيكو inni waan dalagu سورة irraa hin دقدامي gaafatamu توقفا أتى دقدامي isaan سدي immoo ni gaafatamu jedha maal iddoo kanatti Allah jechaa jiraare هي كاس meerre Allah هي nasitti الله سبحانه inni kan وتعالى jedhu أشوف Allah دوبا ديبي دقدامي لما kanaaf تدبسي iyyuu sin turraa jedhe moo isatu jedhe سورة kana jedhu دقدامي kan لما hin فارغ barbaade دوبا barbaade ديبي دبسي سورة دقدامي توك آية دقدامي لما رفضوا بدي بدبس مال جدا ودو إسان لمن سمي في دچي كيس ربي ملي قبرمتوني براجراتني وسو الله ملي كان براجراتني جتشول الله ملي وسو كان براجراتني لما نساني توني بدو توري جدا سمي دچيني لو لتفون دندو الله ملي واقني برانجرو يا انت لأنن ربين قوفتا اللهين قوفتا أرشي وانت أرشي تأي وان كافرون سانجد أن الرقل كله أعوذ بالله وانا تي سانجد وان إبلو سانجد وان فكاتوني كان كي سانجد أن هند الرقل كله سبحانه وتعالى أقول جرتا بسا باهولتو بسمايات النبى مدر وسط كالله ليلا أملاك أمالك تبنبرو نورو بتبلاشو نبرجل أقول جرتامي يا شو قيت okay الله سبحانه وتعالى كملته له ترى إني سبحان الله إرجسني إني وأنا أقول رنقافة مسان مون فتموجد ربي رنقافة وأنا أقول rakkoon qabu وأنا أقول رنقافة iddoo ammaa kanatti ustaas awwal ani waan dalagu irraa hin gaafatamu jedhe moo inni kan jedhu kun qaama sadaffaadhaa moo qaama lammaffaa moo qaama tokkoffaa ibsasi maal jechuu qaama sadaffaa qaama lammaffaa qaama afuraffaa jechuu baarree fakkeenyaaf amma sin kallattiidhaan Yesuus ani waaqayyo kan jedhe fidaa jettu mini fakkeenyaaf amma akkasuma Allaahuuni ani kan jedhu fidaa kaayee ani waanan dalagurraa hin gaafatamuu bakkatti jedhe oo amma isa kanatti akkuma ati jette kan qaama biraaturraa jechuu jira malee isatu jechaa jira miti jechuudha. qaama tokkoffaa qaama lammaffaa qaama sadaffaa jechuu maal jechuudha Inni jechuun qaama fakkeenyaaf qaama afaan tokkoffaa Oromootti lammaffaa ibsama. sadaffaa jechuu maal jechuudha ibsina Inni jechuun fakkeenyaaf eenyuun ibsa? Inni kan jedhamu ana ibsa moo isiin ibsa fakkeenyaaf yookiin nama biraa ibsa? inni kan jedhamu yoo afaan beekte ati qaamni tokkoffaan illee inni jedha qaamni tokkoffaan illee Eessa? inni jedhee dubbachuu danda'a si Akkamitti galtee afaan maalii keessatti? na dhageeffadhu kaa na dhageeffadhu akkaataa si afaan kam keessa iyyuu jira inni kun afaan kam keessattuu jira fakkeenyaaf mee gabaabsee si hima Yesuus Mee Kiristoos warri ilmi nu namaa baas- jedhee yeroo dubbatu dhageeffadhu mee karaa gabaaban si deebisa dhageeffadhu Kan koo nuti ilmi kan namaa koo jedhee danda'een Yesuus deebisa. Kiristoos yeroo Kan dubbatu koo waa'ee danda'een inni dubbatu deebisaan jedhe. Kan koo of danda'een afaan irraa deebisaa haasa'u jira bar waan na qabdu gaafatta. No, maal waan bamaqaa taphis bira jiru sanaan wantana maal taate nagaa qabda kan koo nuunan beeka noo nan jetti deebisa isa ragaa fayyaa faana kan si kee deebisaan. nagaadha Eeyyeen. maal waan biraatti biti Alhamdulillahi rabbil dhageeffame alamin. maaliif baaragdasaati olla kaatee bar xiqqoosi Elagaa arraba jammartee akkasiin jedhe Yesuus Arraba jammartee. ilmi namaa akkana ta'a ilmi namaa ni rarraafama ilmi namaa akkana ta'a ilmi namaa akkana ta'a hogguu jedhu kun ofirraa Inni ciqamee jedhaare? dubbatu jedhe ilmi namaa isuma Inni hin aanan jenne jenne ka inni iddoo sanatti inni hin qabu. Ilma namaa jedhe malee inni hin qabu. akkamitti ilmi hin qabne si Inni hin qabu. Ilma namaa jechuun inni jedhama? Inni ilmi namaa jedhama?
jechuun ilmi namaa jechuun kamtu irra caala ilmi namaa jechuun Yesuus akka biraarra dubbachuu ilma jira moo? namaa jedhe malee inni hin jenne no inni namaa hin jenne inni ilma namaa hin jenne ilma namaa jedhe Akkana fi akkana ilma kun namaa sun eenyu? Ilmi namaa eenyuun? atamma inni kan Eenyuun jedhu ilmi namaa sun? inni kan jedhu sun ufii mataa kee bakka si bu'uu danda'a jechuutuma kam keessatti barboota baafannee haasofna afaan arabaallee haasaa Inni Yesuus Kiristoos mataan isaatu inni jedheni fayyadama. Inni jedheni dubbata. Ilmi inni hin namaa jenne inni ilma namaa jedheni dubbata. Isa ana jedheni nama dubbata. akkasii ilma namaa jedhe Laa ni malee jedha ni inni jedha. Maaf jedhe hin jenne fayyadamu isaa? hin jiru hin Ilmi jiru namaa kan jedhe sun eenyudha? Yesuus ilma namaa kan jedhu ilma eenyu namaa jechuun jira. jedhe malee inni hin Gabaabsi. jenne inni isaa inni maal bakka bu'ela isa inni ani Ilma kan namaa jedhe kan maal jedhe sun bakka bu'e eenyudha? Eenyuun baana? inni jedhuun siin jedhe Eenyuun macaafa baana? Ilma qulqulluu namaa kan jedhe keessatti dubbatu sun. ilma namaa kan jedhu mataa isaa baananni Yaa mucaa maal taasisaa? Amma siyaa baasu isaa? Siyaa baasu amma kan? inni kan jedhu naa baasi Yesuus inni kan jedhee dubbatu Siyaa baasu amma kan? inni kan jedhu naa baasi inni kan qabu naa Siyaa baasi baasu isa kan? eewwa Okay, tamam. Tamam. lixxe silaa Tamam. quraana dhiistee sila si Okay. yoomuuf danda'ee quraanni deebisee beekaa miti hayyecha iskoot Maal kana afaanii bari'aa intalan? Gaafii afaaniitiif gaafii amantaatu hin beektu adda. Gaafii afaaniiti kun gaafii afaanii fayyadama afaanii keessatti akkamii fayyadamanii kan jedhu. gaaffii godhaa xumurameen beeku kaka'u goonaa macaafa keessa nagashitu malee Maal situuyyuu waan si bira jiru kan liqimsuu hin dandeessu akkam si goona sa? maali inni qaama biraatu Wana irraa dubbataa donoportee deemta akkam si goona? akkamittan Giddi si jedha liqimsiisuun dirqamaati. Okay. jaaleeti nan liqimsaa macaafa ko'an Okay. kan kooti bar Okay, tamam. Ayyee. Ayyee liqimsita amma asis liqimsiifna macaafa natti inshallah yoo rabbi jedhe. ayyee Dhaggeeffadhu inshaallah macaafa natti bakka baasaa Yohannis hima irra dha'ineetiin bakka hedduu jira inni laakiin amma raakkoon bakka muraasa sii kenna. Tokkoffaadha Yohannis boqonnaa 5 lakkoofsa meeqarraa 19 irraa lakkoofsa 19 irraa sii dubbisa sirriitti wanna jedhe. Yesuus itti ufee dhuguma isinitti waan hima hin baafatu ilmi ufumaa isaatiin homaa gochuu hin danda'u. Ilmi ufumaa isaatiin homaa gochuu hin danda'u isa abbaan isaa hojjetu ilaaleen hojjeta isuma abbaan hojjetu ilmi isaa immoo akkanumatti hin hojjetaa jedhe. Abbaan ilma ni ayyee jaallata ofii isaatii kan hojjetu hundumaa ilmatti argisiisa isin akka dinqisiiftaniif waaw eenyu kanarra caaluyyuu isatti argisiisuuf fedha jedhe. Eega sani hoo ayyeen abbaan warra du'an keessaa akkuma ayyeen isaan jiraatu inni kan ilmis immoo warra inni barbaadu hin hojii isaa jiraatu kan abbaan jedhamu ofii isaa inni kan dhaggeeffadhu jedhu abbaa irraa dubbataa raami abbaa irraa dubbataa raami Yesuus inni jedhee dhaggeeffadhu amma sii kenna bira ga'uu ga'ee jira dhaggeeffadhu. Okay dhaggeeffadhu. Maaliif jarjartasaa? Dhuguma ooman isinitti hima jarjarre dubbii homaa koo dhaga'ee oomaa isaan waanuma ergetti macaafa kan keessa amanu jireenya nadhechiisanii fi bara as baraa qaba. fiidanitti Inni fiidanii du'aa midhaan keessaa kun gara gurra keessaa jireenyaatti waan darbe biraa malee gara firdii naqu jedhee asitti ilaalama. Si galtee amma maal jedhe lakkoofsa gad bu'ee jechuudha. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef jedhe. Inni kun amma siif eenyutu isa kana eenyu dubbate jechuudha iddoo Yesuus dubbatee fi iddoo namni biraa dubbate walitti hin fiddu Yesuus dubbatu jira intalaan nan maal taate naga qabdaati fayyaan kan iddoo macaafa qulqulluu keessatti iddoo Yesuus dubbatu maal jira iddoo Yesuus Yesuus malee dubbatu kabiraase? Inni jechuun iddoo inni itti yeroo lafa irratti Yesuus dubbachuu dubbatuu jira fi asirraa qabee yeroo Yesuus itti fufee jira ganaa lakkoofsa meeqa dhaabata gara dakaatitti dhaabbata naga qabdaati fayyaan kan kee nagaadha. macaafni Inni qulqulluun ilma gaaraadha namaa kan ulfina sirrii qabeessa danni kun waan ta'eef. iddootti Yesuus Kiristoos dubbatuu fi iddootti namni biraan irraa dubbatu inni Yesuus abbaa isaatiin inni jedheen dubbata qaamni biraan illee Yesuus Yesuus dubbatu jira maal taate isaa Yesuus dubbata dubbatu jira jalqabarraa dhuguma isinitti hima. yaa obboleessa kiyya na dhaggeeffadhu Eenyu dubbachuu iddootti jira Yesuus isa itti kan? fufee dubbatu qaba iddootti Yesuus Kiristoos itti fufee immoo dhaabuu qaba Yesuus immoo akka ofuma isaa Kana kun dubbataa raambara jedhe asitti dhaabbataa bara yaa mucaa maal taate nagaa qabdaati jedhe kan jedhu asitti dhaabbata ila kun eessarraa kaasee jedhe 19 irraa kaasee 29 xumura irratti dhaabbata jedhe asitti dhaabbata kun kasii dubbisu jiru jedhe kan jedhu 27 eenyu irratti inni ilma jedhe namaa kan jedhu ulfina eenyu qabeessa qaama waan biraatu jedhe ta'eef jedhaa miti reen biraa qaama biraatu jedhe dheeraa dubbataa raami yaa Allah yaa mucaa maal taate isa Yesuus itti fufee jedha Yesuus itti Nagaa kooti fufee maata qalleen ta'a akkana kan hunda dubbii kan hunda fidee jedhe asitti dhaabbata. Yesuus bakka itti Macaafa ofii dubbatee wakkatti dhaabbatu qabaan siin bira jedhe dheessuun eenyuma waan jedhe akka jedhami kanaaf. Kunoo Yesuustu jedhe jechuu jira barre yaa mucaan nana. Bismillah. okay Wanna gadi jedhe dhiyaatu isaati jedhee naga irraa dubbataa qabdaata. kan jiru eenyu Macaafa jedhe kan gadi ilaali Yesuus ilmi ufuma isaatii kana jedhu waan dubbatu Yesuus iddootti Yesuus dubbatee dhaabu qabaa siin jedheera iddootti namni itti fufu qabaa siin jedheera kun jecha Yesuusii bar fakkeenyaaf jecha macaafa Yesuustu qulqulluutti jedhee bakki jechuu jira. Yesuustu jedhee jechuu jira. lakkoofsa meeqa fara dubbisaa artanatti himee ani yeroo sumarraan agaara malee dubbifataan jiru
Maal ati yoom dubbiste isaa waan ol kaateetiin mataan haasoftu malee gad jedhi dubbisme lakkoofsa 19 irraa jedhati kaasii dubbise kan haga koomiti kan meeqaa haga keenya dubbisaa 29 dha. kan koomooti An kana kasi gorsaa dubbise kaayoo yeroo qabaate osoo dubbistee namoota mitaasaa Yesuusu jedhamu maal jette osoo bakka tana takka argiteen beektu inni uy ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni fudhatuuf gooftummaa kenneeraafi jedhe. Sagaleen kun jira joo. ayyee hin jira dhaga'u jira bar bakka isaanitti misiichuu jira Kanaafuu bakka inni dubbisaa jira kun inni ka lakkoofsa jedhullee siif inni kun. kan keen argamu bakka itti Yesuus dubbatee Lakkoofsa dhaabbatu 27 jiraasin si jedhe bakka dubbise. itti immoo namni irraa dubbatu jiraasin jedheera baran Yaa mucaa baniiti ati nutti garsiisme banime ufii kan keeti banime yeroo takka bani bakkuma kana. kan kee raawwadhuuti kan kootin darbaa iyyee kan kee raawwadhuuti kan kootin darba kalas macaa qulqulluutti hin darbaa okee kan kee raawwadhu sararraastee biftee kan kooti ceete La inni ka jedhu hin jiru naan jettee turte. Inni kan jedhu hin jiru naan kan jettee kootin bar darbaa kunuun jira ayyee siin kan jechuu kootin jira. darbaati qaamni irraa dubbatu Yesuus Kan irraa fi keeti Yesuus maal immoo darbe kan takkaate dubbatu jiraas darbite jedhe maal goottiin ilma waan namaa si bira jedhe jiru maaliif mormitaati ana nama maaltu si Naazreet mormisiise deemtu jedhee dubbatu macaafan jira beektu macaafan beektu ati nan maaltu beeka maaltu si dura macaafa nan si barsiisu yoo haasofsiise. wallaales warra na Eega barsiisan beekte deeme inni bara kan jedhu hin jiru ati maal nan naan barsiisu jettaati mataa ol qabatte. ati nan barsiistu Okay maaliif hin jiru obboleessi naan kiyya jetteeti maaliif hin jiru naan jetteeti. ana jedhee dubbata Yesuus Kiristoos Inni jedhe kuno inni kan jedhaa maal jiru ta'e fayyaa eenyu? qabdaa Kan jedhe eenyu inni kan jedhu kun. Yesuus bakka itti dubbatu qabaa bakka itti namni dubbatu jira Inni jedha kuno Yesuus bakka itti dubbatu qabaa jetti mucaan maal taasisa jedhe osoo Yesuus kan namni itti dubbatu fufee jira kan Yesuus dhuguman Kiristoos dhuguman dubbatu jira isinitti hima jedhe namni kana yoo hunda dubbatu asii yeroo immoo kan yaada isaa dubbatu dhaggeeffadhu jedhe osoo asitti xumuru Yesuus dubbatu jira. Eenyu dubbate tayyib naafime asitti inni kan jedhaa jiru eenyudha? warra macaafa qulqulluu warri barreessan dubbata Yesuus Kiristoos waan inni lafarratti dubbatees immoo hin barreessu jechuudha sunillee jira jechuudha Allah takka ijaaraa yaa gidan beektu Allah sakam kan kee Ayyamee raawwatuuti kiristaana kan biraa gootna gaafata. dabarsine Kiristaanni kallattii kan qorraan isaa qomarra taa'ee kan jiru sassi gaafadheedha Dhaabi yalla. Dhaabi yalla gaa. Namni kiristaan namni macaafa beektan tokkochi dubbadhaas keessame. Ijoolleen macaafa dubbistanii beektan guyyaa tokko filadha. Tasfaayee kan dubbistanii koo beektan hafee tasfaayee jechuudha girmaa. kan koo hafee jechuudha Koi. Tasfaayee beektaa? Tasfaayee. Okay. Bakka kana eenyu dubbataa jira? Inni ilma namaa ulfina qabeessa waan ta'eef jechaa jiru eenyudha? Baniitii macaafa natti agarsiisme. Yesuustu dubbachaa jira. Maaliif mormitaree intalaannan mataan kan keessirri isin hojjetu moo Yesuus dubbate kana kiristaanii mormuun jira moo macaafarra jira? Kan ishiin gaafatte ustaas ikkoo sentuu deebisuu fi didee. Lakka isin haasoftinis tasfaa isanii miti kan si gaafadhe. Lakki achii miti bakkee an siiga bakkee nuti irra deemaa jiru. Inni kan jedhu nu bira hin jiru naan jette. Inni jedhee kun dubbachuu jira. Inni ilma namaa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdee akka inni faradu gooftummaa kenneeraafi jedhe. Jechi kun jecha eenyu jennaan kun kan Yesuus naan jedhe. Kalaas. Maaliif jilbeenfattee qeensaan lafa qabdee maal nuunu itamu jaa? Nagaan kan kee fayyaa. Inni kan jedhee dubbatu Yesuustu dubbate abbaa agarsiisaa jira. Inni kan jedhu kun abbaa agarsiisaa jira. Yesuustu dubbachaa jira garuu abbaa agarsiisaa jira. Abbaan ilma namaa ulfina qabeessa. Waan irraa qofa naaf deebisaa. Inni kan jedhu abbaa agarsiisadhaan jettaasa. Inni ilma namaa jedha bar. Ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef jedha. Abbaan ilma namaa jedhama moo mucaa? Khayr inshaallah. Abbaan ilma namaa jedhama moo ilma namaa isa ulfina qabeessa jedhama moo? Inni ilma namaa ulfina qabeessa waan ta'eef jedhama. Anamma isa hubachuudhaaf an taa'ee dhaggeeffachaa jira dhimma biraatiin. Lakki gaafii isin gaafatteef deebi'eefi jira. Waan irraa deebisaa fi ani Jechuma kanaan deebi'eefi bar. Jechuma kanaan deebi'eefi. Nama 1,400 dhaggeeffachaa jira. Tasfaayee bar jechi ati deebisteefi jirta kalaas. Tasfaayee situ deebiseefi bar. Deebisteefi barati. Bareechitee deebisteefi ati. Isheetu maal jettee dubbattee nam tokko ofirraa inni jedhee dubbachuu hin danda'u jette. Kun atammu inni jedhee dubbachuu danda'a jettee atammu. Maatu jedhee kanaa ol deebistee jirtaaf ati. Bareechitee deebisteef situ deebiseef anaa miti. Isiin lugaa keessa maal jedhu quraana irraa inni kan jedhu rabbiin ofirraa inni jedheen dubbata ana jedhee dubbata waa hedduu nuyi jedhee dubbata rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasi dubbata. Isa san mormu jirti intali inni jedhee namni tokko fakkeenyaaf ani inni jedhee ofirraa haasa'uu hin danda'u jetteesi. Kunoo Yesuus inni jedhee ofirraa haasa'ee jira. Atuu deebisteef? Situ deebiseefi bareechitee deebisteefi gaafii isiidha. Kanuma gaafiin isiidha waan biraatii miti. Gaafii ishii kanaa miti.
Kuni inni kan jedhu hin jira. Garuu Gaafiin isheen isii san kanuma gaafa wallahi. Gaafiin isii kanuma. qortuu gaafiin keessa kana. Gaafiin ishee kanuma beeki. Inni namni tokko ofirraa inni jedhee dubbachuu danda'a ka jedhudha gaafiin ishee. Inni danda'a jedheenan. Egaa sani ragaa isin akka minaamini jennaan wangeeluma isii keessatti kenne. Gaafa kenninu ammoo hin fudhadhu jettee odii gaafa wixxisuudhaaf gaafa kaatu kun akkanatti irratti gadi baate. Yesuus jedhee jettee Yesuus eenyuun baana uf baana. Ka biraarra dubbachuu jiru Yesuus ufuma irraa dubbachuu jira. Inni jedhee nam tokko ofirraa haasa'uun wannaadha eenyu kana kuni akkaataa itti haasa'an kun. Macaafa keessa illee jira. Macaafa keessa inumaa Yesuus irra baay'ee ofirraa achi qabee dubbata. Ilmi namaa, ilmi namaa, ilmi namaa, ilma namaa, ilma namaa jedhe. Malee ana hin jedhu baay'inaan Yesuus. Bakka takka akka ana jedhe kan dubbatu. Ilma namaa jedha baay'inaan jechuudha yeroo dubbatu. Gaafiin kun gaafachaa jiru jechi inni jedhu eenyu agarsiisa fakkeenyaaf akkanumatti ani isin osoo haasaa jirru inni jedhee ol sunitti dubbadhu amma ani waa'ee abdii dubbachuudhaaf Sagaleen kan kee fagoodha. Inni kan jedhu kun maal Sagaleen kan kee fagoodha. inni jechi inni jedhu. Inni kan